السلام عليكم خبجمتوتا هردتوتا أورامنت ميديا برودكشن بكجرتن كسلامنا خيّا سبرها جوسي إنجا خنداو تشاجرتن كشانالا هني شانالا أورامنت ميديا تي سجنتان أكمل بيكم سجنتان غافر بيجتو غافر دتن دفيجرا خيسم ما كان يخن أرى عبد اللطيف مان أكمل مدورا غافر دايني سني تي دي بيسا إساف سني كابنر بنجرا إسوانين ترتي هونغونو تا ما أسماني جما عبد اللطيف سنتي برسا عبد اللطيف ولين ترتي غاري Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahiban khiyya qali bagana gara channel Oro Multimedia duftan bakka gaafin jirtu. Inshallah channel Oro Multimedia subscribe godhun dagatina akkasuma like video sani share hunduma huga godhufin dagatina da warra media kanarratti wa hojjatan asirratti asbaase gaafi gaafate hawaasa wal barsiisa jira hordofun dagatina gara gaafi maqaan khee guutuun maqaan khee guutuun Abdulatif Abdurrahman Muhammad Musa Abdullahi Waaqo ilma Waaqo guutuuti maqaan si gaafi maqaan si gaafi okay Abdulatif Abdurrahman ay iddoon dhaloota keetii eessa iddoon dhaloota khiyyaa dirree dhawaa no Harargee baha akkasii Harargee lixaati baha malee iddoon dhaloota keetii eessa Harargee baha dirree dhawaa Jilcorraatti dhaladhe amma eessa jiraatta amma kanin jiraadhu Keeniyaa biyya Keeniyaa magaalaa Nairobi kanatti eenyu kaasee seenaa himuu kanatti maaltu si kakaase dhugatti seenaa himuu kanaaf wanti na kakaase seenaan tunga keessa namaa dubbatti yaada namaa ibsiti akkasuma nama xiqqaa fi guddaa walitti qabatti namni tokko waan dabareerra dhaabbatee ta fuulduraa sirreessuudhaaf akka dogongorri dabreen deebineef godhuudhaaf seenaa tanarraa laallata warri poolitikaa tu warri biyya bulchu warri ekonomikii warri akka hundattuu seenaan qur'aana keessattuu wanni irra guddaa deddeebi'ee seenaa tanaaf seenaan waan keessa namaa tirra haasoytu tanaafin seenaa filadhe sanumaatu seenaa tanan kakaase taasi bochiste jaalalti takkaasi bochistee hii eena bochistee ni beekti jaalalti rabbi akkamin naman boochisne namni meeqa si cinaa gaafa soomanaa namni meeqa si cinaa dhaabbatee hoggaa bool akkamitti imimmaan sin qabneeti qalbii jabaattee jechuudha tanaafuu na boochisteen beekti ammoo ta rabbi no jaalala bira kuti maaliif fuudhin yoo fuutee jiraatte nuufimi maaliif hin fuudhin yoo fuutee jiraatte nuufimi eenyu kana jee barreessi takkana itti barreessite san keessaan nu dubbisi jeettina okay maaliif hin fuudhin yarumaatuun kahini gaafa rabbiin ni fuute jedhan malee hin fuudhani inshallah ati yeroo dhihootti fuudhuun hin oolamu rabbi haa laaffisu ilmaan meeqa qabdaan garuu takkan beekaa eesaan agarti tokkicha san okay ilmaan hin qabu ammoo maqaa ilmaaniitiin qaba haga ammaati inshallah ilmaan isa rabbi jalaa fidu ilmaan hin qabu jaartiin fuuneen ilmaan qaba maali Maryam dhiiraati jaartii meeqa fuudhuu niyyaa qabdaa jaartii meeqa fuudhuu niyyaa qabdaa takkaa'uun fuudhee eegan takka fuudhee booda silaa na gaafatanii gaafitan inshallah maaliif biyyatee dhiiftee biyya ambaa jiraachuu filattee maaliif biyyatee dhiiftee biyya ambaa jiraachuu filattee wallahi biyya tana akkin itti dhufe qadaruma rabbiitti illee yaadeen dhufne ammoo gaa rabbiin fide as jirraa rabbiin nu fide as jirraa inshallah biyyattis ni deebina eega bakka yaanuuf geenye booda inshallah maaliif munshidoota keessaa eenyu dinqisiifattaa maaliif munshidoota keessaa namni akkaan dinqisiifadhu wallahi Najjaash Muhammad akka malee dinqisiifadha
nashiidaan isaa, zeemaan isaa, sagaleen isaa akkaataa walaloo isaa akka malee na seenti. Ifi itti baneen dhaggeeffadhu waan ajaa'ibaa. Hoggaa namni dhaggeeffatu hoggaan arge hunda tamassaxeetiin dhaggeeffadha akka malee hedduun dinqisiifadha. Yoommoo nama 2-3 yoo dhaggeettan hedduu jira ammoo akka adda dureetti isa jechuudha. Yeroo ijoollummaa keessaa waan dabarsite maal yaadatta? Maali yaadadha? Wanni akkasii yaadadhu hin jiru ammoo wanni yaadadhu takkittiin ture amata 5-6 dura 7 kana gahin 6-7 hagana jidduu amata hagas dura naaftiyu kana osoo biyya jiru eegaluuf maquma kanaan eegaluuf yaadnee anaa fi saahiba kiyya tokko Suheybi eegaluuf yaadnee background hunda tolfannee viidiyoo hunda waraabnee osoo nuuf hin mijaawin akkasitti nu harkaa onna taate viidiyoo gaafsanii hunda hoggaan arkee akka ijoollee taane nan mul'ata gaafsanii. Egaa kana wanni yaadadhu naaftiyooma kanarratti malee amma wanni akkasii yaadadhee isinitti himuun hin dhabe. Okay, ammaaf kanuma qabadha. Haadhaa fi abbaa kee jecha takkaan ibsii. Haadhaa fi abbaa kiyya የህይወት መስመር sarara jireenya waan isaan akka sararanii irra dabran sanirra deemee jiraachuu jira. Hedduun isaan jaaladha. Akkas jeetiin ibsa የህይወት መስመር jeen. Afaan Oromooti masmara jireenya akkasi. Mudannoo si mudate kan hin daganne nuuf himi. Biyya Keeniyaa tanatti poolisii hedduu nama qaba. Gaaf tokko gaafan dura biyya tana dhufe anaa baatii 2 taa'ee poolisiin dhuftee na qabdee kaateenaa na kaanii gaaf sana akka malee rifadhe akka malee aare nima biyya namaa jiraachuun gaaf sana dhagaamte. Biyya teenyatti akka beeytanitti nama badii gurguddoo balleesse malee kaateenaa namni harkaan nama kaa'uun jiru usee tanaafuu hedduu na dhagaame gaaf san gaa'ee sani mudannoo. Sagantaan kee hedduu na tola. Maaliif addaan murtee? Sagantaa addaan hin murre deebi'uma jirti. Garuu haala tokko akkanaan adda fageessee waraabu na godha. Inshallah haalli yoo mijaawee fuuldura ati walitti dhaabee waraabuuf ni mokora. Ammoo ammaaf meeshaan illee guutuu waan hin ta'iniif xiqqashoo haalli sun adda akkan faffageessee waraabu na godha malee hin dhaabne. Dhaabuuf illee niyyaan qabu inshallah. Eenyu gaafii kana gaafate? Namni kun beekamuu qaba. Keessaan na dubbisi dubbii tana bakka irraa fidde achitti wal dhageenya keessaan na dubbiseeti. Chaanaalli kee eenyurratti xiyyeeffataa? Chaanaalli kiyya wallaahi nama hoggan dura lafa kaayuu akka ijoolleen xiqqoonis ilaaluu dandeessu akka namni guddaallee ilaaluu danda'u jidduu tanatti kan nama hundaa'u walitti qabatu godhee oofuudha inshallah. Sanillee itti geenya fuuldura ammallee haga tokkotti ijoollee daawwattu siniin harkaa ijoolleen garii hararra dhuftee faana dubbisti. Ijoolleen xixiqqoon ni ilaalteettee yaanne naati chaanaal wanni irratti xiyyeeffatu gama lachuutitti. Oodiyensiin nama guddaarraahis nama ijoolleerraahis lachuu kan walitti qabatu jechuudha. Eegannaa iftuu beegaltee waggaa meeqa? Eegannaa iftuu beegalee amma waggaa 2 fi waggaa 3 deema. Haga kana keessatti wallahi bu'aa bahii hedduu keessa dabarree ammoo alhamdulillah amma viidiyooleen keenya nama 500 viidiyoon gama viidiyootiin eeganas beedalagee amma dhiyoo sana nama 108 moo kanaan laalee taraarraa boodaa kan hin arke hedduu deemaa jira. Asitti hin dhaabbannu inshallah itti fufna haga YouTube subscriberoota miiliyoonaan lakkaa'amu argannutti viewers miiliyoonota lakkaa'amu argannutti akkasuma gama Facebookaatiinis seenaalee himtu kana afaan adda addaatti eenyu siif hiikaa? Shee Googilii jiraam yammaan tan
Google afaan Oromoo qofaniine malee afaan Amaariffaa, afaan Ingiliffaa, afaan Arabii hundaa huni ammallee alhamdulillah wanni Rabbiin itti na gargaareen takka afaan Arabaa kana nin dhagaa wanni garagara loqoda garagara afaan Arabaa keessa jiru irreedduu isaanin dhagaa. Kanaatu gaa afaanuma Arabaa kanarraa yoo Ingiliffaati illee afaan Arabaa jijjiiree Ingiliffaallee haga takka dhumaan dhagaa akkasitti wal dandeessisa achirraa barreessee viidiyoo jijjiiree waraabee isin biraan gaha. Okay, Oromoo Multimeediyaadhaaf maal dhaamtaa fi Oromoo Multimeediyaa hojii gaarii jirtan, hojii dansaa jirtan itti jabaadhaa. Warra keenya kan social media warra afaan Oromoo dubbatu kana warra asirratti hojjetu hawaasaan baastee hawaasaan wal barsiisaa jirta. Jabaadhu, itti fufii, hin dadhabin, hin hifatin, hin laaffatin. Viiwara amma xiqqaa kana haga amma jiru kana laaltee if boodan deebiin inshallah guyyaa tokko viiwarri Oromoo kun guddatee arguuf jiraanna. Akkan dadhabne akka if boodan deebineen siin ja'a. Fuulduratti warri Naaftiyuub jalaan viidiyoo kana laaltanillee chaanaala Oromoo Multimeediyaa ja'a barreessaa dhaqaatii subscribe godhaa, akkasuma like godhaa, viidiyoo isaatillee share godhaa. Inshallah Oromoo Multimeediyaa fuulduratti. Asumarra dhumata arra viidiyoon Oromoo Multimeediyaa inshallah viidiyoo itti aanu kanarra caalu kanarra bareeduun hanga walitti deebitanitti nagayaan tura. Oromoo Multimeediyaa subscribe godha. Assalamu alaikum. Egaa daawwattoota kabajamoo Abdulatif gaafii isaa dhiyaate haala kanaan deebisee jira. Sagantaa kanatti illee akka itti gammadanii fi akka baratan abdii guddaa isinirraa qabna. Torban eenyu qabadee isin yaaddu komentii jalatti nu barreessaa. Oromoo Multimeediyaadhaaf yoo kan haariyaa taate asumaan subscribe godha. Sagantaa kana gaggeessuun kan isin waliin tureen Alii Muusaati. Torban keessumaa biraatti nangoo dhufnutti nagaan nu tura.